Wow, kun deebi'een jira amma ruuzii harkaa irratti naqee jira. Ruuzii harkaa irratti naqee jira. Asittiin itti naqaa qaaraadhaa fi daraaraa shunkurtii jechuudha. Akka Chaayiniisitti hojjetama garuu macbuusuma fakkaata. Iddoo waliin akkasumatti xiqqoo ol fudhachiisa. Qaaraadhaa fi daraaraa shunkurtii jechuudha. Amma ruubiyaan kiyyaa kunuuti qopheesse sila qabbasee sallee fixee jira waan ta'eef gubbaatti naqa. Abbaan barbaade kun asuma fuudhee waliin qunxuratee nyaataa jechaadha. Akkatti hojjetama ruubiyaanii masurii jechaadha. Amma qopheessee jira kun kana fakkaata bahee jira akkatti nutti geessaa jechaadha. As immoo naa dhufnu misira keenyatti immoo naas deebinu misirri keenyas kun bahee jira. Engada dhadhaa akkaataatti baskee isinitti argisiisaa jira. Dhadhaa keenya firiijii keessa ture taragaagga'ee yaa salaam akkamitti dassedha ittitee jira. Barbarree yoo gubellee amma dhadhaan kun irraa balleessiti. Bitanii dhadhaan keenya kun kana fakkaata. Yaa salaam yaa salaam. Kullu maashaallah. Kullu maashaallah kun dhadhaatti naqaa jira. Waliin immoo sirriitti intalli sirriitti hin jaalattu kan waliin dalagnu. Asuma cinaa tokkotti naqee dhiisa. Ishiin kan seeganaa barbareedhaan xabbasti dhadhaadhuma. Akkasii siniin jedha akkasitti kun ofirraa fataa jennee kasaan qopheessinee keenyas qopheessinee tafaddaluu siniin jenna laa. Siltii isaa asumaan baradhaa laa. Waliin iddoo hunda waliin hin geessanu. Dhadhaa bakkuma tokko bichaa seenaa kana gootanii innuu milikkita qaba kun olaanaa gubbaa irratti jechaadha. Bakka dhadhaan jiru sirriitti mul'ata. Akkasitti dalagduu jechaadha. Kanaaf turtii gaarii isiniif haa ta'u waa lama jaa'iza goonee jirra. Hararri keenya wal fakkaatti akkasidha. Waaw deebi'ee dhufeetan jira. Nyaata lachuu yeroo takkan jalqabee yeroo takkan xumuree jechaadha. Amma kunoo iddoo kanatti ruuziinis bilchaate. Ruuzuun baslo'aal ibiddi jala dhaamsitan jira. Egaa akkuma isinitti ruuz masrii yookaan eesh masriinii hin bulbulata. Yoo bishaan itti guddiftan yookaan abidda irra tursiiftanii jechaadhaan margitanii habbaa habbaa ta'ee jira. Bishaan isin ittiin guddistanu abidda irra sirriitti hin tursiiftan. Daqiiqaa muraasa firfirra akka jirutti. Amma bakka kanatti jazara yookaan fi kaarotii itti naqa. Kaarotii gaadheedhaan nyaatu hin beektu kire. Amma asumatti waliin maka ibidda jala dhaamsin jira. Foolii dhumsaatii wal fudhata. Akkaataa dariiqatti hojjetamu akkasii. Ho'um kanaatiin amma beektanii akka inni hin gurraachofnee fi akka eesh chaayiniisii kan jedhan tokko hojjedhee isinitti argisiisuu beekaa laata. Ruuz chaayiniis kan jedhamtu jirti kan hojjetamu. Amma asirratti immoo kana qofan itti naqaa. Argitanii osoo waan sirriitti bilchaateeti amma ruuziin kun hin caccaba ture amma sirriitti bilchaatee isa bukaa'e sana miti ruuz masriinii ibidda hin danda'u. Itti guddisuu hin qabdanu. Aywa as kottati immoo nyaata biyya keenyaa misira hedduma takkaan qopheessee xumuree jira salleeni. Inni immoo biyya keenyatti namni mana shaayii hojjetee beeku yoo jiraate keenya fi anillee hin beeka. Misirri hin bilchaatu sirriitti. Misirra sirriitti bilcheessitanii misirri hin bulbulatasii xaamiin isaas illee eenyu keessa jedha. Argitanii kun lama likkiidhumatti dhiistu furdistaniituma
likiidhumatti furdistanii dhiistuu jechaadha. Yoo amma deebistanii nanoo isallee yoo jettanii hin bukaa'u. Misirri yoo sirriitti bilchaatee ofirraa hin buune hin bilcheessitan sirriitti hamma kana. Misirri kiyyaas baay'ee jira waxii misira. Akkasii erguma takkaan jalqabee erguma takkaan xumuree amma kalaas har'aatti naqachuuf hin jira. Har'aatti naqeessin itti argisiisa. Waaw deebi'ee dhufee jira kunuu. Qolollaatiin waxii misaraa sirriitti bilchaatee jira. Warreetti shunkurtiin isaa hundi keessaa mul'atu harbitanii sirriitti fudhachiiseera jechaadha. Shunkurtiin innaa akka xoqlaalaa tanu hin gubdanu sirriitti ilaallatanii distii isaa ilaalaa distii jalata. Distii jalli yoo qabatee distiin gubatee qabatee hin hadhaa qolollaatiin. Waxiin sun hin hadhaa ilaallatanii jala isaatii kan mul'atu argitanii jalli hin qabanne jalaan qabsiiftan. Harka baan fudhatanii sirriitti bilcheessitu. Amma barbareen isaa sirriitti xabbafame. Iddoo kanatti qimamii heelidhaa fi jirfa daakamaasaa akkasumallee filfila sodii fi daakuu shunkurtii fi daakuu qullubbii waa baay'eetti naqu. Qimamiin biyya keenyaa hedduu waan hin jirreef na bira waan itti naqa. Egaa akka biyya keenyatti waan tokko nuti gadi baanee sirriitti nagannee finnu asumatti waan jiruun fataa gochuu dandeenya. Qimamii biyya keenyatti barbaadanitti dalaguu nu dandeessu. Asitti timaatimii 2 godheen jira. Akka xiqqootti gubaan isaarraa inni jedhuuf waliin akkisee ከዚያ በኋላ ምስሩን ብቻ መጨመር ነው። ምስር ቆፈትና ቆፈሰ ግድ ወደነ ተናቃ ማሜ አሁን ልጅ አይዘ ተይራ kunisi kan hojjetaa jiru bilchaatee jiranillee qolollaatiin sirriitti bishaan wajjin amma ruuziitti naqatanii ruuzmasii nyaata lama wal biratti hojjetaa jira. Yaa salaam kasaanis asii jaa'iza godhee keenyas asii qopheessee jechaadha. Kalaas kun nan bilchaata. Naanni bilchaatee rubiyaan keessaa baasatan haraaraa keessatti wanti tokko kana. Jazara kanaaf wanti boodan haraaraa keessatti waliin makaa. Amma bakka kanatti kan na dhibe kan gogaa daara foofitee jedhama. Amma kan waxiin isaa keen misira kena bukan jira. Shunkurtiin keessaa mul'achuun jaalladhu ani aywa misira bareechee miicee jira. Moga kolkata ya salam biddeen Itoophiyaa dhufee yiximaal tafaddalu sinin jennee kanaan mala waan barbaade sanqaaquu ofeeleen keessa bubbusa abidda jalaa qannaseen qolollaattii fudhachiisa. Kunis asii yeroo bintaa walitti deebina inshaallah. Waaw shunkurtiin keenyas bunni ta'aa jira.
Kami sira wata jiru shunkurtiin bunni ta'e amma barbaree itti naquutu jira. Barbaree biyya keenya misiraan isin barbareen diimesee sirriitti xibbisuuf dheewwata. Yaa salaam. Ewa. Kanallee bunni ta'ee jira. Barbaree. Bakka kanatti jinjimbilaa qullubbii xiqqoon itti naqa kanatti. Ruuzii sitti bilcheessite. Aywa. Misir waxinaachi yaa salaam. Kun kan jiraati amma maaliin itti naqa kan jiraatti. Shisma soya sauce is sweet. Soya sauce milk. Kanarra xiqqoon itti naqa. Mul'ata miti. Qarareetu jira mul'atu sirriitti. Soya sauce jedhama kuni. Nyaata mi'eessa. Ititee jira akkamiin. Maankaa tokko. Maankaa lama. Bu'uu dide ka. Bas. Kanarraayyus xiqqoon itti dabala. Kunis soya sauce dijaajaafis ni ta'a, rubiyaaniifis ni ta'a. Soogidda itti naqu kun waan mataa isaatiifuu soogidda waan ta'eef kana ruuzii itti filtanii ibidda tokkotti dabala. Aywa. Kanammoo jinjimbilaa qullubbii bakka tokkotti qopheessee waan ta'eef kanaafis misira keenyaafis ni ta'a. Amma tokkonnaa wal fudhatee misira wajjin nyaachisa. Amma isaan isaanii gosa qofa dhala. Rubiyaan hin jaalladhu. Soogidda itti naquun waan barbaachisu kuni shunkurtiidha, soya sauce, jinjimbilaa fi qullubbii walitti roozmasirii asitti affeeluutu hin jira.
Misirri shunkurtii wala fudhate malee otoo shunkurtii sirriitti wala hin fudhatin ittiin naqu misirri. Kan amma naanni xiqqoo daqiiqaa muraasa booda bishaan itti naqee yaa salaam. Deebina inshallah. Waaw. Deebi'ee dhufee kan jira kunoo rubiyaanni ba'ee jira. Argitanii xiqquma hojjedha maaliif namni baay'ee mana hin jiru sinumatti argisiisuufini hedduu hin tursiifne kana kalaas raawwatee fi daqiiqaa 10 qofaa jechaadha. Akkasii amma iddoo kanatti nyaanni biyya keenyaa hedduu nama tursiisa. Wanti hin bilchaanne shunkurtiin jechaadha. Shunkurtii albasalam yaaqaatila. Hamraan taane hagasitti darbaa itti naqu. Amma iddoo kanatti ruuzii hojjechuufani rubiyaana daqiiqaa 10 qofani irra tursiise. Amma iddoo kanatti kuma mistee kadhaan bira deebisite shunkurtii akkasumallee zayitii xiqqoo isheetti naqa. Amma sitti ruuzii hojjechuufani inshallah daqiiqaa muraasa yeroo inni bunni naa ta'e sunitti deebi'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Kun jirtu buleewwana chaanaalee Khadijaa Gurraa Beest jalatti argamtanuu jirtu baga jiraattanii isiniin jedha. Akkam jirtu Eid Mubaarak. Baga Rabbiin ayyaana Eid al-Adhaatiin isin qaqqabsiisee isiniin jedha. Nama bara hundaa qaqqabu Rabbi isinaa taasisu. Dhiifama kaleessa mana hin turre. Kanaaf nyaata akka yeroo kaanii sirriitti hin qopheessine har'aan kana isinuu foon nyaattan egaa maal isinitti hima. Har'a misira isiniif qopheessaa misira rubiyaan yaa salaam rubiyaan ofiifii miti jaraafini misira ofiifin qopheessa. Akkasuma jara hunda isaa bakka tokkotti wal biratti hojjechuuf kan jira hin ho'a waan ta'eef hundi jaa'iza godheen jiran walitti nannaqee biraa deemufani. Akkasii isiniin jedha. Kanaaf inshaallah mee akkaataa itti hojjedhu jalqaba mee kamiina hojjedhu Allah rubiyaanan hojjedha. Iddoo kanatti distii fidee jira. Asitti kuni maal jedhamte jettanii zibda beeta foolii dhumsinillee jibba. Egaa hojiidha waan ta'eef lamaan isinitti naqaa. Garriin jaalatu gaa maal goona nuti addaanuudha jennaan jaalannu. Iddoo kanatti zayitii fidee jira. Rubiyaanan xabbasa. Akkamitti akka hojjedhu kabsaasaa ni ilaaltu. Iddoo kanatti immoo misir ወጥ ልሰራ ነው። አከስ በአማርኛም ልገባ ነው ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር ምስር ወጥ ልሰራ ነው። እስከ መጨረሻ ተከታተሉኝ። ዘይት ጨምራለሁ። ዘይት ካልሞቀ ሽንኩርቱ ቶሎ አይበስልም። ዘይት የዋስርት ነው እኔ ታዬ ሽንኩርቲን ሳደፈ ህንብቻቱ አከሰስን እንጀዳ ጀራለች ወልብረት hojjechuufini iddoo kanatti rubiyaana kan leemuun miicee jira.
Maaliin itti naqee hojjetanii filfila aswad sesma soogidda akkasumallee zinjibilaa fi qullubbii filfil majruush walitti daakamaa isaa itti naqee jira. Nan xabbasaa xiqqoo ishii xabbaseen keessaa baasaa jechaadha. Isinitti argisiisa. Guddaan barbaadu. Kan ta'e akkasumallee iddoo kanatti zayitii ho'isaan jira misira hojjechuudhaaf jechaadha. Iddoo kanatti hojii masrii masrii jechaadha. Kabsaan hojjedhu akkasii kana maal jedhama kismaa الله فلفل رومي كسمالني بس الأخضر جدامة درارة شنكرتي بيا كينيا مرين جرا قبضة نكا جزري لكوني شنكرتي ما بكتة كتة مرة أداني نراتا خلك توتو أكاسي عندها دوما كنا بنلاقي أنا تبصين كيسابا فودا نكتشفه شنكرتين وإجرا كم نسرا جاب شنكرتي هدين جاب سنو كسواني ديكو هن بسلا لوان hanga basala lama tunggu di sana kan hera tadi sih habis video ini rasa ledang kita ikutin sini video angga syukur tempel satu angga pun tabas muti garing sini aja